Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تفيدا وتوردفتو يوتيوب channel حليمة أوروتو ويلكم عشان هركفونا من كيسة على في كيسة تكا قدا أمانتي كتا جندا سونجنة نجيني كيسنا كوسنين جدا وردفتو تكيا بقى جرات تنين دمت كيسة على في كيسة أمانتي كتا جندا دمت كيسة نجين رحماني بكم جرتني تيسين برهاجو وردفتو تكيا سمونك يسن الرابديت نينجرا إن شاء الله ربنا أمري كل نفعل في زون ممر كينيو بقى جراتني بقى يونا أيدني سننجرا وردفتو تكيا أرأي فيديو نسني كبدي في واي أفتاتي أفتا يرو قلتم بيتتن جتشو كايو بيا كينا اللي يرو قلي أفنو اللي نرى بريدو جتشو ka osoo bituu baadhee hin jenne jechuudha. Ka yoo uffannee nama keessa illee gabbaan hin saalfachiifne amma namni yeroo tokko maallaqa uffata biyyaan moodelii biyyaa wal fakkaatu yoo bitanne uffanne uumamni nu saalfachiisu illee jiru jechuudha. Moodelii biyyaan fakkaannee uffannee binnee galle uffata biyya kanaa jechuudha. Moodelii biyya keenyatiin waliin hin deemu jechuudha. Kanaafi asumaan haasaallee isinitti hin dheeressu. Yoo bitattan uffata akkanaa kana bitadha jechuudha. Ka biyyatti illee yoo galtan sirna namaa dhayxanii mana keessan keessatti uffattanii bakka feetan yoo deemta yoo isin saalfachiifne waan akkanaa kana bitadha isinin jedha hordoftoota kiyya. Akka isinitti abdii qaba. Maashaallah tabaarakallah jedha asumaan maashaallah tabaarakallah jedha. baay'ee tokko babbareeda jechuudha. Uffanni ana irra bite kunni maashaallah tabarakallah hedduu bareedaadha. Uffata akkanaa kanneen kana bitadha. Yeroo gara biyya keessanii galtan uffata akkanaa kana bitadha. Kayoo biyya galtan illee isin hin saalfachiifne. Kanatti bareedu waaw maashaallah tabarakallah. Inni kun halluu garagaraati jechuudha. Maaliifi nu dhiisee haadhumu jechuudha. Hojii bichaa hojjechuu osoo hin taane ofillee ilaaluu barbaachisaa miire. Kanaafi inni kun immoo kalarii biraati. Maashaallah tabarakallah. Inni kun bifa biraati. Kana maashaallah tabarakallah. Inni kun bifa lama. Sidhiisee haadhumu naan jedha anna. Afaan biyya keenya akka jedhanii uffata akkanaa kanneen kana bitadha jechuudha. Haadha teessanillee buleettii keessanillee ofillee uffanni akkanaa kun baay'ee bareeda. Kuuwwan huma takka hin bareedu, huma takka namatti illee hin tolu jechuudha. Inni kun bakka feetan yoo deemtan nama saalfachiisu biyya keenya keessatti deema jechuudha. Uffata zimbiloo arabaa kana guuru manna akkanaa kana kisema tokko habbaa hedduu bitachuu wayya jechuudha. Sirriitti mul'ata. Waaw maashaallah. Sharbii baay'ee babbareeda. Warroonni jiddaan keessa jirtan ajajachuu dandeettan jechuudha. Baay'ee bareeda. Habbaa bareeda. Inni kunis kalara biraati. Mee komentii jalatti barreessa. Ani maashaallah sirraa bareedaa jedha. Maashaallah tabaarakillah sirraa bareedaadha. Komentii jala barreessa.
hedduu bareeda waaw. Kalariin hundi isaatu ni bareeda jechuudha. Uffata akkanaa kana bitadhaa. Ammallee shiita abbaa afurii ka shaarbii qabu sanii shiita abbaa torbaa ka shaarbii hin qabne sanii akkanaa kana diriyaa kana qofa bitadhaa gala. Yoo bitachuu barbaadan uffata arabaa zimbiloo kanan guurina. Kun baay'ee nu kassarsee duraanu. Kunillee loonoo isa loonoo biraati jechuudha. Waaw maashaallah. Kana hedduu tokko namatti tola. Hedduu bareedaa jechuudha. Bakka fedhaniin deeman biyya keessa wanni nama salphachiisu hin jiru jechuudha. Biyya gaafa galee namni way keessummaa way maali osumaa jedhu osoo uffata ofiitti hin bitanne birrii ofii of harkaa fixaa jechuudha. Kanaaf yoo uffata shaanxaa keenya shaanxaa kiiloo 50 kiiloo 60 galatuun yeroo san uffata kabizaa xiraatii waan akkanaa kana bitannee galuu qabna jechuudha. Akka duraanii san uffatuma argine guurree galee gaafa biyya galle moodelii biyyaatiin nurraa deemuu bareeduu deeka biyyaa fakkaachuu didee yoo ta'e biyya keessa gabbaanu yookaan bal'aa yookaan xabbaabii yaa isinuu beektan ka uffata biyya kanaa jechuudha. Waan akkanaa kana bitadhaa baay'ee hedduu bareeda hedduu miidhaga maashaallah tabaarakallaa isin jedha hordoftoota kiyya. Waan ofii jaalatan namallee ni jaalatanii jechuudha. Waan akkanaa kana bitadhaa warroonni galuuf gara biyyaa yaada qabdanii isiniin jedha. Akkasuma galuu bichaa fi miti maatiin keessa yeroo ayyaana haati keessan abbaan manaa keessan suuraa naa kaasii naa ergi yoo isiniin jedhe ijoolleen teessan suuraa nu kaasii nu ergi yoo isiniin jette waan akkana bareeda kan uffadhaati suuraa ka'aati maatii keessaniif ergaa isiniin jedha. Isinuu ni beeytanii wanni akka huccuu biyya keenya babbareedu hin jiru garuu. Kanaafuu waan akkana kana bitadha isiniin jedha. Faaxoochi. Akkasuma kalarii gosa garagaraati jechuudha. Argitanii baay'ee bareeda waa maashaallah kanatti kana qaqayyaratanii akkana kana bitanii qaqayyaratudha. Malkii garagaraati jechuudha. Akkasuma malkii hedduutu jira jechuudha. Hunduun irraa bareeda. Kamumatu na dide yaa maashaallah. Diiman buleen gurraachi daalachi malee maqaan isaa pink yellow I'm sorry ingiliffa baay'ee akkasi hunduun ni deemaa jechuudha. Biyya ofiititti sirnaan dhaqanii biyya ofii keessa deemanii uffatanii hunduu waaw maashaallah ni bareeda jechuudha. Waan akkana kana bitadhaa isiniin jedha faaxoochi. Akkasuma shiinni abbaa torballee kana shiinni abbaa torbaa kana fakkaata. Carqiin isaa carqii yeroo miiccan gabaabbatu sadii miti jechuudha. Carqii dhankaarraa lallaafaa akka yeroo haga fedhanillee miiccan bifallee naaqan ka olillee dachaan isanii jechuudha. Yoo itti bittan carqiin ka lallaafee yeroo miiccan bifa haqatutu jira. Lokko isa kana moo isa kana gara biyyaa galuuf qophii qaba. Du'aa naa godhaa
hordoftoota kiyyaa rabbi haajaa muraada keessii faaguutu jedha. YouTube chaanala kiyyallee subscribe kuma kudhan nagalchaa isiniin jedha. Hundi keessan kuma kudhan nagalchaa. Ani galatooma warroonni hanga amma subscribe like share gootanii comment na jajjabeessanii jabaadhunaan jettan galatooma galanni keessan dachaa haa ta'u. Ammallee warroonni haroo taatan ka duraa share like gochuuf na jajjabeessaa. Akkasuma YouTube kiyyallee sa'aatii isaanaaf guddisaa sa'aatii 2 ga'ee jira. Sa'aatii 2 tunaafe sa'aatii 2 kana please naaf guutaa isiniin jedha. Akkasuma subscribe illee kuma kudhan nagalchaa isiniin jedha. Du'aa isinii godha. Du'aayin musaafiraa qeebalamtuudha. Ka isin dhukkuuf rabbi isin haa fayyisu. Ka dalagaa mana madaamii isin jabaatte rabbi isiniif haa laaffisu. Hunduma keessanuu haajaa garagaraa qabdanii ka biyya Eeshiyaa rabbiin uume tana keessatti argamtan ka biyya keessallee ka biyya alallee hunduma keessanuu an isinin beeku. Qilleensa onnaa hiliittu walitti nu fide. Kanaaf hunduma keessanuu haajaa keessan isa mul'ata isa dhokataa ka rabbiin malee namni hin beekne hundi keessanuu haajaa garagaraa qabdanii. Haajaa keessa rabbiin isiniif haa baasu. Muraada keessa rabbiin isiniif haa guutu. Ka bultiin isiniif jallatti rabbi bultii isiniif haa laaffisu. Akkasuma ka barumsa barattanii hojii dhabdan rabbi hojii isiniif haa fidu. Ka biyya namallee dhufuuf yaada qabdan rabbi mana nagaa isinii haa fidu. Warra nagaa bira isinii haa fidu. Yaajaa muraada keessa isinii haa guutu. Bakki isin deemtan bakki isin teettan aspaaltii isiniif haa ta'u jechuun marti isiniif haa laafu. Kanaaf taan inshallah gaafa tokko biyya kiyya galee ila qalbii kiyya rahaan fataa jedhee inshallah yoo rabbi jedhe anaa miti sirriitti du'aa isiniif godha inshallah. Shakkiin godhina namallee hin tuffatinaati. Shakkiillee hin godhina. Du'aayin musaafira garaa qulqulluu namaa goonan inuma taati hunduma keessanuu kana daawwattan kana hordoftan jalqabarraa hanga amma kana kabajjanii YouTube channel kiyya jaalattanii na hordoftanii subscribe na gootanii abboo rabbiin haajaa muraada keessan ka isin yaaddanii miti ka isin yaadini olitti rabbi muraada keessan isiniif haa guutu. Rabbi darajaa keessan ol isin haa fuudhu. Ol isin fuudhee gad isin hin deebisin isin duroomse isin hin yoomsin. Harka like subscribe gootan sanii harkaa fayyaa argadha. Jiruun teessan jiruu gammachuu jiruu ibaadaa rabbiin isiniif haa taasisu. Haala hunda rabbiin isinii haa mijeessu. Haajaa keessan kulli rabbi isiniif haa baasu. Inshallah jabaadhati kuma kudhan nagalchaa. Inshallah gizee mara du'aa isin daganne hordoftoota kiyya isin na kabajjanii na jajjabeessitan anillee du'aa isiniif godha. Kanaaf kuma kudhan nagalchaa sa'aatillee naaf guuta. Haamilee natti hortanii jirtanii ammallee jabaadhati haamilee natti horaa. Inshallah viidiyoon kiyya biyya namaa kanatti xiraatillee dhabu maaliif namni biyya namaa keessa jiru namni mana namaa keessa jiru gammadee yani sagalee illee ol kaasee akka barbaadetti haasa'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif namni mana namaa jiru akka ofii mana ofii sanii miti jechuudha. Sagalee kiyya gadi qannasee haasa'u mana namaa jira. Saniif na of oolchaa isiniin jedha. Sagaleen kiyya anin beeka sirriitti ol hin ka'u sirriitti hin dhagahamu jechuudha. Ofii kiyyaayyuu ani viidiyoo kiyya yeroo dhageeffadhu sagaleen isaa baay'ee gadi bu'aadha. Kanaaf naaf hubattan jedheetiin yaada qabamii mana madaamii keessa jirtan namoonni biyya namaa keessa jirtan namni mana namaa jiru akka fedheetti akka biyya sanii sagalee ol kaasee akka barbaadetti haasa'uu hin danda'u. Viidiyoon isaa xiraatii hin qabu. Kanaaf inshallah gaafa rabbiin haajaa muraada kiyya naaf guutee biyya kiyya gale viidiyoo sagalee ol kaasee xiraatiin isiniif waraaba. Ammaa fi akkuma natti toletti waraaba. Kanaafuu nalleen ifatiin naaf viidiyoo kiyyallee maaliif sagaleen isaa ol ka'uu dhabee viidiyoon maaliif xiraatii dhabee naan hin jedhina. Kanaaf namni biyya namaa jiru hin beektanii bere sagalee isaa ol hin kaasuu. Ani firiidamii ta'eetiin hin haasa'u akka biyya ofii akka mana ofiisan jechuudha. Kanaaf naa hubachuu qabdanii naaf beekuu qabdanii hordoftoota kiyyaa. Inshallah hunduma keenya rabbi haajaa muraada keenya nuuf haa guutu. Haajaa keessanillee kiyyallee rabbi nuuf haa guutu. Keessanillee ofillee wal guddisaa ofillee wal jabeessa. Anillee hanga dandeettii kiyyaatiin saba kiyya kamiyyuu viidiyoo isaa ilaalee subscribe godhaa fi like godhaa fi share godhaa fi jechuu waanyoota akka malee
hunduu guddatee galma haa ga'u, hunduu guddatee bakka yaade haa ga'u. Kanaafi kuma kudhan nagalchaa isiniin jedha. Warroonni viidiyoo kee dhaggeeffattan like share godha. Akkasuma hiriyoota keessanillee viidiyoo kana subscribe godhaa, like share godhaati, share godhaa fi na daddabarsa, na jajjabeessaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kanarra viidiyoo isinitti dheeressu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.